lukkuu gurraatti qalee mana keessa awwaalee namittiin isaa sun amma guddoo sun amma akkasiidha. Lukkuu qalanii mana keessatti lukkuu gurraatti qalanii mana keessa awwaalaniitiin birrillee isa fiddeetuma isa kennita isumarraa nyaatta isumarraa dhuddeedhaan. Argitanii isumarraa nyaatta isumarraa dhudda. Akkasii bar. An abbaa qabeenyaa akkana takka rabbi nan garsiifne kaa'ubee obboleeyyan tiyyamee rabbumaa jedhaati. Inni amma abbaa qabeenyaa osoo hin taane jechuudha. Zimbiloo taraasaw no. Taraasaw no wallaahi ammallaqni waa ka anuma inumayyuu nin gaabbe guys. Dhugaa rabbi ni gaabbe wallaahi billahi ni gaabbe. Ismaayyuu arrabsuutuyyuu ni gaabbe. Maaliif jennaan? Tokkoffaa riikoordii ma Rabame makkarat basila yuwan brade ayatini nagiran tesan isinde keri sinagira tesan hinjiru sinigale keri sinagira tesan hinjiru record masin kan magalgal warabdani akana demtan kana futa kaira lama fatari debe isma sanifuyu wallahi billahi nan kanfad nan kam jarana barabbi yadati anille barwa wayibane asirran kuma dibban guyyaa irraa kuma dhibbaan kuma 50 Itoophiyaatiin 60 Itoophiyaatiin kuma 800 Itoophiyaan kuma 900 Itoophiyaatiin namarraa guuraa yoo oole bara abbaa barbaade gargaaruu ni danda'a. Abbaa barbaade gargaaruu ni danda'a bara. Abbaa barbaade gargaaruu ni danda'a bara anillee akkas taanaan. Anis akkas taanaan haadha qabeenyaati bar jarati yamaltaa tarrabbii jedha. Mee dhugama tana dubbadhaame. Gorri na jibbitanillee ka isa jibbitanillee dhugaa tana dubbadhaa. Akkasitti birri namarraa guuraa gaafa oolee jedhe anis haadha qabeenyaati. Danfa namaa gamaa gaafa wali guure ani saada qabeenyaati bar. Mee takkaa birrii guuruu dhiiseera namarraa inni. Takkaa birrii guuruu namarraa dhiise. Gadaa reestooraantii eebba gaafa gadaa reestooraantiidhaan mallaqa guurama. Eebba odaa istiidiyoodhaan mallaqa guurama. Shunkurtii yoo eebbisu mallaqa guurama. Timaatimii yoo eebbisu mallaqa guurama. Ragitanii. Paantii jaartii gaafa eebbisu mallaqa guurama. Gaafa jaartiin dhaltee jettu mallaqa guurama. Bar. Niiti mufiitan ofii dhalchee mallaqa guuramaaf baga dhalchite mallaqa guuramaaf ammoo jechuudha mallaquma isaan irraa kana guure kana deebisee ammallee maal godha sadaqaadhaaf kennata akkasii yoo godhe anis haftaamiidha jabbiloota koo warra faarsee bultoota mana shiroodhaa dhageeffadha anis akkas godhe yoo jedheetiin jedhe haftaamiidha karaa kanaan mangadii kanaan yoo jiraadhe ni baxam tilliq haftamne isinii galee haftaamii guddoodha. Sirriitti haftaamiidha. Wallaahi bilaa sirriitti haftaamiidha. Sirriitti haftaamiidha. Ay garmaachuu. Ankin takkaa iyyuu hatti namaa nan jirtu. Warra gurra hoolaa nyaatu jedhee boonaa baalee. An takkaa hatti namaa nan jirtu. Alhamdulillah haftaamiidha moo haftaamii miti an. Hiyyumma matiyya tanaanuu nagaan bulaa jira bara. Haftaamii haqa namaatiin borcii baaserra hiyyeessa karaa gubbaa taa'ee jechuudha. Hiyyeessa karaa gubbaa taa'ee kadhatee galee yoo jedhee bar kadhattee gisee galtee lafti gadhiite hirriba nagaa raftaa bar haga lafti bariituuf jettee sa'aatii kan kee ilaaltee nagaa kan keetiin rafte. Inni koo haftamne nyi bazzii darajaa. Sini galee. Gatii kana ta'eef maal isiniin jechuu barbaada walumaa galatti no beestitii dhageeffadhu beesti dhageeffadhu ani basameemin badabuubin feemas neen hateellee fammasu kijibeellee fammasu karama kamiinuyyuu ani haftaamiidha feemasiidha sii galee feemasiidha ajandaan isaaniin guddifadhu hin jiru. Vaaraalin isaanii yoo maqaa kiyyaan ka'e malee vaaraalin maqaa isaaniitiin naa ka'u tokko hin jiru wallaahi. Vaaraalin maqaa isaaniitiin yoo maqaa kiyyaan yoo isaanii ka'e malee vaaraalin maqaa isaaniitiin naa ka'u hin jiru. Yoo laalta nama gaafa gadaa istiidiyoo gaafa nu kennanii jedhanii gaafa anatti kennanii fooloo meeqa qaba? 2,000 qaba. Eessa turan? Addunyaa tanarra waliin jirraa miti. Fooloo 2,000 qabanii bara. Fooloo 2,000 waliin fuudhanii na kennan. Ji'a takka osoo hin gahin
kuma shantama godhee kuma dhibbaaf shantama godhee itti kenne akkasii bar kuma dhibbaaf shantama godhee osoo ji'a takka hin gahin fuudhee itti kenne kuma dhibbaaf shantamaan gahee fi osoo ji'a takka hin gahin waan ji'a takka hin geenye keessatti kuma dhibbaaf shantamaan gahee kunooti beekamtiin jedhee maa wacaa beekamtiidhaan muree itti kenne taada eenyutu caala ana caala moo isaantu caala meena kima ana caala moo isaantu caala sama innaa midiri walittuyyuun dhufu walittuun dhufu wanni inni na caalu inni tokko yoo jiraate dhugaadha jarana dhiisa ammallee ta'an dubbadhe caala ta'u lafteetu caala ta'an dubbadhe caala ta'u lafteetu caala ta'an dubbadhe caala ta'u lafteetu caala waan olafeetu caala anamma arrabaan kakkana dhee arrabse malee waan na keessa olafeetu caala wallaahi rabbil qaba waan na keessa olafe caala waan na keessa olafe caala maqaan ani fadha inni wal balleessine kun miliyoona 50 maqaa argamuu miti maqaa miliyoona 50 argamuu miti ani si warra koomentiidha jechuudha warra gizee mana isaallee dhaqee itti muddi jabduu maalii jinnii akkas jettan warra gizeellee achiillee as deebitanii jettan ana jedhallee dhuftanii itti muddi akkas jettan koomentii deessan taamma gizee asii gaccufeetiin jedhe qilleensa irratti kuttu tana ani rankaan maqaa kenna caala wallahi maqaa kenna caala ani finni boru biyya gallee wal argina gaafas wal qaanfachuu yaana tu qaanfatee mata jala qaqqabata yaa isa qaanfatee mata na jala qaqqabata maatiin isaa maatiin nan beenne hin jiru yoo durallee nan beenne amma jechuu maatiin kiyya maatiin isa hin beenne hin jiru yoo dura isaallee hin beenne amma jechuu hin argite gatii kana ta'eef warri koomentiidha warri ufumaa waliin shakartee kaatee ufumaa daabboo kan keetti agarsiiftee kaatee ufumaa akkasa kan keetti agarsiiftee jettani yoo akkasuu godhee jiraadhe son anumaaf dhiisa osoo nama taraa nama akkasiisan ta'eeti innaantee bar an ija akkanatti qucee wal qabadhee asirratti isinii waliin haasa'uun qabu ammallee namni warroonni waliin haasa'u namni waliin dubbadhu nama kiiloo qabu waliin dubbadha ani mee bolola mallaqaa kana qabdi haati faatee dheebu mallaqaa kana qabdi haati faatee yoo jettan gaafa duraa maaliif didaan akkuma nama kamiituuyyuu bar boo'ee galatoomi chaalenjii kana naa kennuuf jedhee fudhachuu ni danda'a bar kan ammaan ilaalan amma isa kana wallahi isa kana raggaxuuruyyuu cubbuudha nama baaba nuraddiin raggaxuun ana biratti cubbuudha wallahi baaba nuraddiin raggaxuun ana biratti cubbuu guddaa wallahi maaliif jennaan tokkoffaa qoyaa meesiin galchaa naa obsaa rabbii jedhaati naa obsaa hadha miira bareedaadhaan haasayaa jira tokkoffaa dhageeffadha baaba nuraddiin raggaxuunu ana biratti cubbuu guddaa maaliif jennaan namichi kun Dubaay keessa jiraata yoo tamana arabaa dalagatte irraa deeme tamana arabaa hojjettu irraa birri Dubaay 2,000 fuudhe asii fuudhe deeme tamana yaalaa keessatti oksijiniitti rakkisanii dhanii kenna yoo deeme ta suuqa hojjettu irraa waa fuudhe warra hiqaamaa sirreeffatu irraa waa fuudhe asii deeme tan kalee isii operaasyoonii godhanii ciisaartu kenna namichi kun bar warra Dubaay keessa namni inni akkanatti hin lallabneef hin jiru ebelu kunoo asit du'ee jira ebelu kunoo paantii banee ebelu kunoo maalii banee ebelu kunoo akkas ta'ee kunoo irraa nafinaa kunoo argamaa fi kunoo mudhadhaa fi inni naman qabu nama akkasitti isa lallabu qabu haga hadhaa suuqima paantii takka namnummaan bar paantii halkan godhatellee guyyaa achi fannisee waa eebbisiisa bar hagammaa waa takkan eebbisiifne sinii galee waa takkan eebbisiifne hagammaa suni ammoo jechuudha shoorbaan gadaa restooraansii ka jettan kun jechuudha shoorbaa innummaan hamma deemee garaana nyaachuu eegale maaliif jennaan nama tokkicha gama isaa irra mucattii dhiisii wanni kun gaadhii miti nagdanii gaadhii miti dhiisi warma Dubaay kanarraa na dawalanuu ta'e gaadhii miti wanni kun dhiisi lakki sirriidhaa itti